bakkaa fi biyya garaa garaa teessanii konfiraansii hafuuraa waldaan hafuura qulqulluu onlaayinii qopheessite hirmaataa kan jirtan akkasumas hordoftoonni Obdi miidiyaa tajaajilli kun isin qaqqabee dhaggeeffataa jirtan hundi bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni araarri fi eegumsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunda keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii jirtu jajjabaattu jireenyi jiruun nageenyi keessan hojiin waaqeffannaan tajaajilamuun walitti dhufeenyi gooftaa wajjin qabdan gaariidha. Gooftaan ulfina guddaa fudhatu. Gooftaa wajjin jirtu taanaan hunduu gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba. Sababni isaa isa hamaadhaaf dhufes gaarummaatti kan jijjiiru Waaqayyo Waaqa keessa waan ta'eef inni si wajjin waan jiruuf. Haaleluyyaa. Wanti hundumtuu wal qixxaatee gaarii waan ta'eef gaariidha jennee otoo hin taane Waaqa waan hundumaa gaariitti jijjiirutu nu wajjin jira waan ta'eef gaarummaa labsina. Haaleluyyaa. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Mana obboleessa keessan Paaster Dandanaadha. Tajaajilli kun waldaa hafuura qulqulluu onlaayinii irraa kan isiniif darbuudha. Obdi miidiyaa irrattis tajaajilli kun ni fe'ama. Warreen amma karaa Obdi miidiyaatiin dhageessanis baga carroomtanis hin jedha. Waan tokko dubbadhee otoo hin darbees natti tola. Tajaajila tokko keessumaayyuu barsiisa. Lafan konfiraansii tajaajilutti dabalee yuutuubii Obdi miidiyaa irratti sababni hin fe'uuf sababa gurguddaa lamaafi. Inni tokkoffaan yeroo baay'ee oodiyoonii fi voosiiwwan baay'atu bilbilli dhalootaa bilbilli obbolootaa hin guuta. Yeroo guute kiliir godhu sanaan booddee tajaajilli baay'een hin bada. Fakkeenyaaf anillee tajaajila kan koo waggaa 3 waggaa 4 darbee baay'een qabu bilbila koo keessaa. Sababni isaa yeroo baay'ee bilbilli yeroo guutu otoo hin beekin kiliir gaafan godhu keessa na duraa bada. Yeroo tokko immoo otoo hin beekamin akkasumaaniyyuu jijjiirraa bilbilaa wajjin hin bada jechuudha. Kan baay'ee keessanis akkasuma akka ta'u nana mana. Kanarraan ka'ee yeroo tajaajila akka kanaa barbaaddan yookaan barbaannu haalli ittiin deebinee argachuu dhabnutu jira jechuudha. Kanaaf dookimentii ta'ee yuutuubirra yoo taa'e bilbilli keessan jijjiiramuu baatus bilbila keessanittis guutee rakkisu yeroo barbaaddan dhaqxanii dhaggeeffachuu hiriyoota keessaniif sheer gochuu dandeessu. Anis achirratti dookimentii ta'ee ta'a. Nu qofa otoo hin taane dhaloonni itti aanee dhufu dhaloonni dhaloota keenya ergaa kanatti eebbifamuu irraa barachuu danda'u. Inni lammaffaan sababaawwan garaa garaatiin gara konfiraansii kanarratti hirmaachuu kan hin dandeenye carraa kan hin arganne warri waldaa onlaayinii keessatti illee hin qabamne gooftatti illee ganaa kan jajjabaanne tajaajila kana argatanii ittiin fayyuu ittiin eebbifamuu danda'u waan ta'eef. Akkuma sagantaan tokko waldaa keessatti yommuu qophaa'u sagantaan kun karaa chaanaaliiwwan garaa garaatiin darbu akka chaanaalii dabalataatti Obdi miidiyaa akka fayyadamnu akka qabaannuu fi baay'ee kan nama gaddisu garuu namoonni keenya baay'een dhaloonni keenya baay'een dubbii jireenyaa akka kanaa barachuudhaaf dhaga'uudhaaf baay'ee dadammaqoo miti waan qoosaa garaa garaa waan nama kolfisiisu nama bashannansiisu yookaan oduu gaddisiisaa garaa garaa waanuma midhaan hin qabneef yeroo baay'ee yeroo gubu malee sagalee jireenyaa akka kanaa dubbii karaa dhugaatti nama gaggeessu nama jabeessu nama barsiisu iddoo kufanii nama kaasu xiyyeeffannoo itti kennee dhaggeeffachuu irratti dhaloonni keenya baay'ee qaawwa guddaa qabu. Waaqayyo gaa dhaloota keenyaa haa gargaaru. Eebbifamaa tajaajilli kun akkasitti warra konfiraansii kanarratti illee hin hirmaanne akka qaqqabuuf ispoonsar kan gootan yookaan haala kanaan akkan tajaajiluuf haala illee kan mijeessitan gooftaan guddaas na eebbisu. Sagantaa kanarratti otoo hin hirmaanne tajaajila kanan tajaajilu tarii waan biraa tajaajiluu hin danda'a ta'a malee. Haaleluyyaa. Waaqayyo ulfina guddaa fudhatu akkasitti hubadhaa yeroo asitti sheer isinitti ta'us kontekstii kanaan miiruma kanaan hubadhaa. Miiruma kanaan hubadhaati hiriyoota keessaniin illee sheer godhaa. Miidiyaalee hawaasaa qabdan irratti illee sheer godhaa. Sagaleen jireenya namaa jijjiira. Dhuga ba'umsa tokko yommuu isinitti dhimma kanaa wajji wal qabate yeroo darbe waldaa ta'e tokko irratti hin tajaajile waldaa ta'e tokko irratti tajaajileen mata duree Waaqayyo si beeka jedhu tokko YouTube irrattis fe'ee jechuudha. Isuman waldaa irratti tajaajile. Nama biyya Awurooppaa jiraatu doktoreetii isaa kan baratu tokkotu ture. Nama kana namni kun nama dur amantii keessa ture garuu filsifinnaa fi saayinsii barnootaa keessa fagaatee yeroo qaroom Waaqayyo nan beeku Waaqayyo nan hubatu waan jedhu keessa galee gonkumaa Waaqayyo hin jiru gara jechuutti dhufe jechuudha.
miira kanaa keessa taa'ee baay'ee jeeqamee sammuunsaa lapheensaa baay'ee jeeqamee hafuurarraa kufeetu jira. Nama isatti dhiyaatutu liinkii sana sheer godheef nama sanallee ani hin beeku nama sanaaf sheer godhee namni kun barumsa kana dhaggeeffate. Waaqayyo si beeka isa jedhurraa ka'een hafuurri qulqulluu akkana gargaaretti dubbii sagalee Waaqayyoo keessaan waan baay'een tuttuqee waan baay'ee kakaasin ragaalee qaqqabatamuudhaan barumsa sana kennee namni kun karaa garaa garaatiin naaf barreessee bilbila koo argatee naa bilbilee ture. Boo'ee imimmaan dhangalaasaa annama Waaqayyoon ganee dur daa'immaa kootti Waaqayyo waan baay'ee natti dubbate garuu homtuu naaf hin raawwanne jedhee Waaqayyo anas hin beeku jedheen saayinsii fi filsifinnaa keessa galee Waaqayyoon ganee barumsa sana dhaga'een jijjiiramee jedheetu dhugaa naaf ba'ee Waaqayyoon illee kadhadhee fi jajjabeessee deeme jechuudha. Lubbuun sun gara gooftatti deebiti. Akkamitti akka Waaqayyo hojjetu gaa ilaalaa. Kanaaf dhalootaan ga'aa isinitti qoosaa fakkaata garuu carraa kana warri hin arganne hedduutu jiru waan ta'eef ani immoo nan beeka dhimma kana karaalee garaa garaatiin argaa waan ooluufi naaf eebbifamaa guddaan isin jaalladhaa guddaan isin kabajaa guyyaa kaleessaa barumsa nama wajjin ta'uu Waaqayyoo jedhu gabaabinaan isiniin ga'uudhaaf yaaleera dhimma argamuu Waaqayyoo irratti kan fuulleeffate dubbii sagalee Waaqayyoo isiniin ga'eera. Barumsi sunis YouTube keenya irratti fe'ameera. Namoonni kallattii garaa garaatiin akka itti fayyan akka itti eebbifaman dhugaanaaf ba'aniiru. Isinis akka itti eebbifamtan abdii guddaan qaba. Har'as dubbii sagalee Waaqayyoo qabadhee isiniif dhiyaadheera. Waaqayyo yeroo miidhagaa yeroo gaarii akka nuuf kennu abdii guutuun qaba. Hallelujaa. Sagaleen guyyaa har'aa qabadhee dhufe Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 43 hanga 54tti kan jirudha. Isiniif dubbiseen Waaqayyoodhaan kadhanneetu gara ergaa kootiitti isin dabarsa. Akkas jedha. Guyyaa lamaan sana booddees Yesuus achi ba'ee kutaa biyya Galiilaa dhaqe. Innumtuu ofii isaatiillee raajiin tokko biyya isaa keessatti akka hin fudhatamne dubbatee ture. Warri Galiilaas ayyaanichatti ol ba'anii guyyaa ayyaanaa sana Yerusaalemitti kan inni hojjete hundumaa waan arganiif yeroo inni Galiilaa ga'e isa simanii. Inni deebi'ee Qaanaa Galiilaa iddoo itti bishaan daadhii wayiniitti geeddare in dhufe. Qifirnaahoomis namichi mootiidhaaf hojjetu tokko ture. Ilmi isaa duraa dhukkubsatee ture. Yesuus Yihudaadhaa Galiilaa dhufuu isaa yommuu dhaga'es namichi gara isaa dhaqee Qifirnaahoomitti gadi bu'ee akka inni ilma isaa isa du'atti dhiyaate fayyisuuf Yesuusin kadhate. Yesuus immoo silaa isin milikitaa fi dinqii arguu yoo dhabaattan hin amantanii jedheen. Namichi mootiidhaaf hojjetu sunis yaa gooftaa koottu mucaan koo otoo hin du'in gadi bu'ii jedheen. Yesuus immoo dhaqi ilmi kee siif in jiraataa ittiin jedhe. Namichis dubbicha Yesuus isatti dubbate amanee dhaqe. Bu'uurri ergaa kootii iddoo kanarra isiniif deebi'a lakkoofsa 50. Yesuus immoo dhaqi ilmi kee siif in jiraataa ittiin jedhe. Namichis dubbicha Yesuus isatti dubbate amanee dhaqe. Mata dureen koo dubbicha amanii dhaqe kan jedhudha. Dubbicha amanii dhaqe. Gara manaatti utuu inni adeemaa jiru hojjettoonni isaa karaatti itti dhufanii ilmi isaa du'a akka oolee itti himanii. Inni immoo sa'aatii mucichi itti fooyya'e isaan irraa qorannaan isaan immoo kaleessa sa'aatii 7ffaatti dhagna gubaan isaa isa dhiisee jedhaniin. Yommus abbaan mucichaa yeroo itti Yesuus ilmi kee siif in jiraataa ittiin jedhettu ta'uu isaa hubatee kana irratti inni namoonni isaa hundinuus amananii Yesuus Yihudaadhaa gara Galiilaatti erga deebi'e kanaan milikkita lammaffaa gochuu isaati jedha. Hallelujaa. Abbaa gaarii michuu dhugaa waaqa garraamii waaqa jaalalaa guddaa keenya jabaa keenya beekaa keenya
Waaqa jaalalaan guutuu galanni guddaan siif haa ta'u. Hallelujaa. Raalaa baajeenaa maaseetiree beedi gilaarii alaboodiyaas. Relvensa krani namoira bela vagina magiada namosia kabajamun sifato olantumman sifato okuban sifato guddin sifato sikabachun kenya nubos hottinu afe ati kan kenya ta'u nuti kan kee ta'un waan hondarra caalule akkasumaan namaana malee akkasuma waan baay'ee qabanna yaanni kenya waan baay'ee wajji walalama malee ati nu geessa goota jabaa leenca Yihudaa angafa nagaa abbaa dhugaa waaqa gaarii raala dinamo kradiana masedrele bechina moria ripana setovana krela dinama jirala badias galanni guddaan sifato oqumni guddaan sifato waan nu jaallatteef waan nu fu'atteef kan kee waan nu godhatteef garbicha yookaan garbitti otoo hin taane mucaa waan nu godhatteef dhaaltu mootummaa keetii goote waan nu kaarimmanteef gara ulfina bara baraatti nu geessuudha gara boqonnaa bara baraatti nu geessuudha gara arafa galfii bara baraatti nu geessuudha gara jireenya bara baraatti nu geessuudha bakka qopheessitee deebitee nu fudhachuudhaaf jirta waan ta'eef nu har'a ayyaanome nu har'a carroome waan taaneef si galateeffannaa galanni siif haa ta'u si ulfeessinaa ulfinni siif haa ta'u isa nuuf hin godhamnerra isa nuuf godhametu caala isa nuuf hin taanerra isa nuuf ta'etu caala kanatti nuu goote baay'ee 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 baay'eedha. Ofirratti beeknu malee gaarummaa Waaqayyoo baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha. Hallelujah. Jesus 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 faarfadhaa isin warri sagalee faaruudhaaf qabdanii ani faarfannaa Waaqayyoof ta'u malee faarfannaa nama hawwatu yookaan faaruu nama hawwatu sagalee nama hawwatu illee qabu garuu Waaqayyoon kan hawwatu nan qaba. Gaarummaan isaa garuu lallabatu namaaf malee faarfannaa Waaqayyoo dhabe. Faarfannaa namaaf miti kan faarfatamu faarfannaa kan dhaggeeffatu Waaqayyoodha. Waaqeffannaa Waaqayyoof lallabatu barsiisatu namaaf. Jesus nagaa'inni maatraa daalaa baadiyyaas ofirratti hin beeknu malee tolli kee baay'ee gaarummaan kee baay'ee. Amma nuti kun mee maaltu nutti hir'atee sirratti gungumnaa? Maaltu nutti badeetu sirratti gungumnaa? Rakkoon keenya tola kee hubachuu dadhabu rakkoon keenya isatti nu hojjette isatti nuuf goote dagannee isa nutti hir'ate waan xixiqqoo waan yeroodhaaf boru kaasee nu guutuu danda'u yoo guutuu baates jireenya keenya keessatti waan iddoo olaanaa hin qabaanne kan boru gannee deemnutu yaada keenya hatee sirra adda nu baasa har'a dammaquun nuuf haa ta'u har'a gara keetti deebi'uun nuuf haa ta'u har'a karaa kee qabachuun nuuf haa ta'u isa leen nu rakkise amannee furachuu danda'u amantiin dubbannee amantiidhaan labsinee keessaa ba'uu isa dandeenyu amantiin dubbannee itti ba'uu isa dandeenyu amantiin dubbannee isa dhaaluu dandeenyu amantiin dubbannee isa keessa darbuu dandeenyutu har'a mogolee nu cabsa maqaa Yesuusin cabsinee ba'uun nuuf haa ta'u maqaa Yesuus haarofnee ba'uun nuuf haa ta'u humna amantiitiin dubbii sagalee keessa jiraataatiin haarofnee haala keenya keessaa ba'uun nuuf haa ta'u ayyaana kee nuuf baay'isu. Sagaleen dubbadhu irratti na gargaara humna guddaan narraan darbe dubbiin dubbadhu jireenya dhaloota kanaa jijjiiru dubbiin ani dubbadhu raasentoo vaalaadiyaas dhugaan jedha dubbiin ani dubbadhu namoonni iddoo kufaniin ka'u dubbiin ammatti hufee dubbadhu seenaan namoota baay'ee naaraa reela doonaa maaseetraa labadii dibigaas narraaja dubbiin amma dubbadhu wanti cabu jira dubbiin amma dubbadhu jireenya haara'utu jira seenaa haara'utu jira hojii hojjetamutu jira ati amani malee Waaqayyoon hojjeta ati amani malee Waaqayyo waan buqqa'uu qabu muuqqisa ati amani malee Waaqayyo waan diigamuu qabu diiga ati amani malee Waaqayyo waan socho'uu qabu sochoosa waan si badhaasuu qabu si badhaasa waan si kennuu qabu siif kenna waan sirraa garagalchuu qabu sirraa garagalcha chika porra bajina moshe krele bedidi bikas rila bajana mandoria sekavana majula rila bagandoria tila sinta ponias Jesus amani Waaqayyo dinqii hojjeta utuma lallabu Waaqayyo fayyinaan gara keessan dhufu utuma lallabu Waaqayyo butee sin baasa utuma lallabu Waaqayyo gooftaan nagaa isiniif kenna Jesus isin qofti amanaa na wajjin hordofaa na wajjin bu'aa Jesus galanni guddaan siif haa ta'u ati nu gargaar ameen gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u mata dureen koo akkuma jedhe dubbicha amaniitii dhaqeedha dubbii isa kam ittiin isiniif dhufaa egaa kutaan amma isiniif dubbisee Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:43 hanga 54 irraa kaaseen isiniif dubbise. Guyyaa lamaan dura jechaatu jalqaba jechuudha. Guyyaa lamaan durri kun guyyaa isa kamiidha? Yesuus Kiristoos akkuma beekamu guyyaa lamaan dura
warra Samaariyaa bira ture, saba Samaariyaa ture. Erga achi ba'e Yesuus gara Galiilaa dhaqe ture jechuudha. Samaariyaadhaa ba'eetu gara Galiilaa dhaqe. Galiilaan kun biyya Yesuus Kiristoos itti guddateedha. Mandara xiqqoodha. Mandara xiqqoo lakkoofsi uummata xiqqoon keessa jiraatu. Yesuus Kiristoos achitti guddateedha. Kanaafidha akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos raajiin biyya isaatti kabaja hin qabu jedhe kana sirriitti Yesuus Kiristoos waan beekaniif jiruusaa jireenya isaa akkamitti akka dhalateef guddate waan beekaniif Yesuus Kiristoosiif xiyyeeffannoo addaa hin qaban ture. Iddoo addaa kennaaf hin turre gooftaa Yesuus Kiristoos. Iddoo addaa kennaaf hin turre. Asitti guddatee isa nyaatu isa dhugu uffata isaa jiruusaa beekna jedhanii waan yaadaniif Yesuus Kiristoos fayyisaa akka ta'e, Yesuus Kiristoos nama addaa akka ta'e, waaqa guutuu nama guutuu akka ta'e hin beekan waan ta'eef xiyyeeffannoo itti kennaa hin turre. Yeroo baay'ee ijoollee mandaraa warri mandara sanaa hin beekani ga'umsa isaanii, beekumsa isaanii, jabina isaanii nama iddoo biraatu beeka. Iddoon kennaniif jechuudha. Mucaa warra abaluu yookaan mucaa akkasii jedhu waanuma salphaan hin madaalu malee iddoo guddaan kennaniif. Egaa Yesuus Kiristoos akkasitti yaadaa turan. Kanarraan kan ka'e Yesuus Kiristoos raajiin biyya isaatti kabaja hin qabu kan inni jedheef jechuudha. Kanammoo Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 57, Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 4, Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irraa argachuutu dandeessu. Biyyichi kun isa Qaanaa Galiilaa jedhamudha. Yesuus Kiristoos si'a jalqabaatiif Qaanaa Galiilaa kanatti bishaan gara daadhii waynii mi'aawatti jijjiiree raajii bakka itti hojjeteedha jechuudha. Si'a jalqabaatiif mana cidhaatti gooftaan Yesuus Kiristoos bishaan gara daadhii wayniitti jijjiiree raajii akka hojjete asuma wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irraa argachuu dandeessu. Asirraa kan nuti arginu inni gara biraammoo Qifirnaahom kan jedhu jira. Qifirnaahom kun biyya Galiilaa irraa maayila yookaan kiloomeetira 16 fagaattee kan argamtu. Isheenis magaalaa xiqqoodha. Qifirnaahom kana keessa kan jiraatu namicha mootiidhaaf hojjetu tokkotu ture jechuudha. Namicha mootiidhaaf hojjetu tokkotu Qifirnaahom bakka jedhamtu kana ture. Egaa namicha mootiidhaaf hojjetu kana jalaa mucaan isaa ilmi isaa dhukkubsatee du'uudhaaf ga'e jechuudha. Akka malee duraa dhukkubsatee du'uudhaaf yommuu ka'utti egaa Yesuus Kiristoos gara Galiilaa dhufuu isaa namichi kun dhaga'eetu gara Yesuus Kiristoos dhaqee maaloo na wajjin gadi bu'i, maaloo kootuti mucaa koo naaf fayyisi jedhee Yesuus Kiristoosiin kadhate. Kan isin ajaa'ibu yeroo kanatti namichi mootiidhaaf hojjetu kun akkasumas namoonni isa wajjin turan amanaa hin turre. Gooftaa Yesuus Kiristoositti warra amanan hin turre. Garuu fayyisuu gooftaa Yesuus Kiristoos, gooftaa ta'uu Yesuus Kiristoos, waaqa ta'uu gooftaa Yesuus Kiristoos, humna qabeessa ta'uu gooftaa Yesuus Kiristoos bareetu gara Yesuus dhaqee otoo hin taane dinqii gooftaan Yesuus Kiristoos hojjete, raajiin gooftaan Yesuus Kiristoos hojjete argeeti, dhaga'eeti. Yesuus akka namoota fayyisaa ture. Luqaas boqonnaa 8 fa'i bakkeewwan garaagaraa dhaqxanii yoo dubbiftan Yesuus raajiiwwan garaagaraa sana booddees hojjeteera. Sana duras Qaanaa Galiilatti dinqiin hojjete dhaga'ee gurraa waan qabuuf milikkita arguudhaaf gara isaa dhaqee jechuudha, rakkoo isaarraa furamuudhaaf. Lakkoofsa 48 irraa hubachuu dandeessu. Yesuus silaa isin milikkitaa fi dinqii yoo arguu dhabaattan hin amantanii jedhee yeroo gooftaan Yesuus isaan ceephoo argina, yeroo isaan ifatu argina. Namichi kun sirrumatti deebi'ee bu'uura amantii sirrii immoo yeroo inni qabatu argina. Erga gooftaan Yesuus Kiristoos isa ifate isin milikkita argitanii dinqii argitan malee amantan jedhee yeroo ifatu namichi kun gara amantii sirriitti yeroo inni deebi'u gara gooftaa Yesuus amanuutti aangoo waaqummaa isaa fudhachuutti yeroo inni deebi'u argina. Kanas kan nuti arginu, kanas kan nuti hubannu lakkoofsa 50 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe, dhaqi ilmi kee siif hin jiraataa ittiin jedhe. Namichi maal gochuuf dhaqe? Yesuusin fudhatee gara mana isaatii dhaqu. Maayila 16 kiiloomeetira 16 isa wajjin deemee harka isaa mucaa isaarra kaa'eef kadhatee fi akka fayyisuuf dhaqe. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu beenuun dhaqnaa wajjin mana kee dhaqna jedheen otoo hin taane dhaqi mucaan kee fayyeeraa jedhe. Kan isin dhibu namichis dubbicha Yesuus isatti dubbate amanee maal ta'e jedhe dhaqe. Amanee dhaqe. Dubbiin afaan Kiristoos humna akka qabu, Kiristoos abboomuu akka danda'u, Kiristoos ajajuu akka danda'u, wanti inni dubbate akka ta'u, afaansaa waa uumuu akka danda'u, afaansaa jiraachisuu akka danda'u, jecha afaansaa keessaa bahu waan dinqii hojjechuu akka danda'u
battaluma sanatti amane. Amma argitanii aboo gooftaa Yesuus aangoo gooftaa Yesuusin amane jechuudha. Lakki maaloo kootu jedheen dirqamsiifne Yesuus dubbateera tokkicha jecha afaan isaatii baaseera. Jechi afaan Kiristoosin ba'e sun mucaa koon jiraachisa jedheetu amanee dhaqe. Mata dureen koo dubbicha amanii dhaqe. Dubbii isa kam? Dubbii Waaqayyoo isa jiraata. Dubbii isa kam? Sagalee Waaqayyoo. Jecha amantii, jecha afuuraa, dubbii afuuraa. Amaniiti dhaqe. Waaqayyo jireenya kee irratti dinqii hojjeta. Namichi kun egaa jecha Yesuus jedhe kana dubbii Yesuus Kiristoos dubbate kana amanee dhaqe. Amanee dhaqe. Amma namichi kun egaa dubbii Yesuus dhaqe ilmi keesiif in jiraata jedhe kana amanee fudhatee mucaan koo ittiin fayya, mucaan koo ittiin jiraata, du'a ittiin oola jedhee gara mana isaatti deebi'e. Jecha dhaqe jedhu kana yoo ilaallu jechuudha. Amanee dhaqe jedha. Dubbicha amanee dhaqe jedha. Jecha dhaqe jedhu kana yommuu ilaallu inni akkan ani yaade hin taane waan ta'eef Yesuus na wajjin dhaqa mana koo, na wajjin gara mana kootii dhufa jedhee yaade garuu dubbicha akka yaade hin taane jedheetu gara biraa dhaqe miti. Furmaata biraa, fala biraa barbaachisa gara biraa dhaqe miti. Jechi dhaqe jedhu kun gara mana yaalaa gara biraa dhaqe miti. Gara waa himaa gara biraa dhaqe miti. Gara ogeessa biyyaa ta'e tokko dhaqe. Karaa Yesuusin furmaatan arganne inni na wajjin hin galle jechuma salphaa dubbate jedhee filannoo barbaada gara ogeessa biraa dhaqe miti. Gara qoricha aadaa kennu, gara nama qoricha aadaa kennu, gara waa himaa tokko dhaqe miti. Abdii kutatee karaa qaxxaamuraatiin fala biraa barbaadee yookaan immoo kana booddee bakka mucaan kun jiraatee gara hojii isaatii dhaqe miti. Kan inni dhaqe gara mana isaatii, gara mana isaatii gara mucaasaa isa dhukkubsatu, gara mucaasaa isa du'uudhaaf jiru. Jecha afaan Kiristoos dinqii hojjeta. Dubbii gooftaan Yesuus dubbate kana mucaan koo hin fayya. Isuma kanan barbaade erga afaan Kiristoosiif dubbiin ba'e isumatu hojii hojjeta jedhee gara mucaasaa isa du'uudhaaf jiru, gara mucaasaa isa wargamee jiru, gara mucaasaa isa muddamee jiru, gara mana isaatii dhaqe jedha. Dhaqe maal gochuu dhaqe? Fayyaa mucaasaatii argu. Mucaan isaa nagaa ta'ee argu, mucaan isaa bilisa ba'ee argu, mucaan isaa siree irraa ka'ee argu, mucaan isaa jiraatee argu. Raalaa baajeenaa maasheetiree bedii bigaas. Wanti si jalaa dhukkubsate yoo jiraatellee hin amante taanaan yoo itti deemte amantiidhaan jiraasaa argita, du'aasaa argita otoo hin taane jiraasaa. Wanti si jalaa badee otoo hin taane badaasaa argita otoo hin taane tolaasaa argita amantee yoo itti deemte. Wanti wal si duraa gagadhiise akkuma harca'eetti argita otoo hin taane walitti sii qabameet argita amanteen deemta yoo ta'e. Wanti si duraa rukutame akka rukutametti argita otoo hin taane fayyeet argita. Wanti si duraa dhokate akka kaleessa dhokateetti argita otoo hin taane mul'ateetu argita. Karaa amantiitiin Waaqayyo dinqii hojjeta. Rakkoon keenya inni guddaan amanuu dhabuudha. Shakkituu gaggaragaltuu ta'uu keenyatu waan baay'ee nu dhabsiise. Karaa amantii waan hundumaa akka argannu Waaqayyo nuuf eeyyameera. Addunyaa hafuuraa keessatti qabeenyi guddaan akkuma namni tokko birrii amma fedhe yoo qabaatellee dhaqee baasee fudhachuu hanga hin dandeenyetti baankiidha. Waa tokkoon bitachuu akkuma hin dandeenye Waaqayyo biraa wanti baay'ee yoo nu eeyyamamellee amantiidhaan fudhachuu hin dandeenye yoo ta'e gatii hin qabu. Namni tokko cheekii biliyoona tokko mallatteessee yoo isinii kenne, cheekii birrii biliyoona tokko ofirraa qabu mallatteessee yoo isinii kenne, waraqata sana qabattanii dhaqxanii daabboo ittiin nyaachuu hin dandeessan. Daabboo miti daabboo waraqata sana fuutanii nyaattanii beela ba'uu hin dandeessan. Waraqata sana ofitti uwwistanii uffata isiniif ta'uu hin danda'u. Waraqata sana mana ta'ee keessa isin jiraachisuu hin danda'u. Waraqata sana konkolaataa ta'ee oofuu isin hin dandeessisu. Yoo maal gootan waraqata sana fuutanii mana baankii dhaqxanii waraqaa sana yoo birriitti ittiin jijjiirtan qofa birriin sun immoo dhufee waan barbaachisaa ta'e isiniif guutu mana isinii bituu danda'a. Konkolaataa isinii bituu danda'a. Nyaata isinii bituu danda'a. Uffata isinii bituu danda'a. Akkuma kana amantiin cheekii mallatteeffamedha. Baankiin keenya guddaan madda waan hundumaa kan nuuf ta'e waan nu barbaachisu hundumaa kan nuti irraa argannu baankiin keenya guddaan Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoos. Baankii keenya guddaa isa ta'e qabeenya guddaa kan of keessaa qabu Kiristoos irraa waa fudhachuu kan ittiin dandeenyu immoo amantii keenyani. Akkuma ATM maashinii
baankii dhaqnee maashinii keessa galchinee achi birrii fudhannu sana amantiin keenya kan ittiin qabeenya guddaa Waaqayyoo biraa nagaa, gammachuu, ayyaana, surraa, simboo, fayyina, ulfina, gaa'ila, mana, jiruu, jireenya waan barbaachisaa ta'e hundumaa kan ittiin fudhannu amantii keenya jechuudha. Namoonni baay'een amantiin isaanii laamsha'aa waan ta'eef, namoonni baay'een amantiin isaanii du'aa waan ta'eef, namoonni baay'een amantiin isaanii gadi bu'aa waan ta'eef, shakkituu waan ta'aniif waan barbaachisaa ta'e hundumaa argachuu hin danda'an. Kan isin ajaa'ibu baankii keenya kan ta'e Kiristoos baankii biyya lafaarraa kan adda godhu yeroo tokko baankii bira yoo rakkitan qarshiin dhumeera jedhu hamma kana hin qabnu jedhu Waaqayyo bira dhumeera wanti jedhamu hin jiru. Daangeffamu wanti jedhamu hin jiru. Xiqqoo wanti jedhamu hundumtuu guutuudha. Hundaan guutuu kan ta'e Kiristoosin. Wanta Kiristoos bira jiru access gochuu kan dandeenyu, fudhachuu kan dandeenyu, itti dhimma ba'uu kan dandeenyu garuu hamma amantii keenyaan. Kiristaanummaan jireenya wal caalmaa miti. Waaqayyo fuulduratti amantoonni hundumtuu wal qixxa. Amantoota hundaa wal qixxa eeyyamameera. Wanti macaafa qulqulluu irratti caafame hundumtuu amantoota hundaa wal qixxa hojjeta. Garuu amanaa tokko amanaa biraarraa kan adda godhu waanuma eeyyamame tokko fayyadamee tokko otoo hin fayyadamiin akka inni hafu tokko nagaa qabaatee tokko dhukkubsatee tokko milkaa'ee akka tokkommoo akka milkaa'ne kan godhu garaagarummaan nama jidduu jiru yookaan amanaa tokko amanaa biraarraa kan adda baasu amantiidha. Amantiin keessi fayyisa jedhamiti. Amantii hanga ija sanaa fi caayoo qabaattan jedhamiti sagalee Waaqayyoo. Namni amma amane fudhata, amma amane milkaa'a, amma amane nagaa qabaata. Kanaaf mana tokko keessa jiraataa wangeela tokko qabaataa waldaa tokko keessatti waaqeffataa wangeeluma luqqisii macaafa qulqulluu keessa kutaadhuma tokko wajjin barataa garuu obboleessi obboleettii tokkorraa obboleettiin tokko obboleessa tokkorraa obbolaan obbolaarraa gargar ta'uu danda'u amma fudhachuu amantii isaaniitiin jechuudha. Amma guddina amantii isaaniitiin jechuudha. Kan amane caalatti fudhata. Kan amane kan sirriitti amaneef caalatti ta'a. Kan caafii amanu kan amma amanee booddee shakku. Akkuma kana dhimmisaa irra yaafa jechuudha. Amma amantii keessanii milkoofte jechuudha. Namichi kun amaneetu dhaqe. Jesus. Raalaa baadii gaaboo irraa baadii dibiqaas. Har'as nan jedha. Yesuus si'iif dhimma keef dhimma qaba. Hojii qaba. Fayyaa kee dhukkubsateef, dinagdee kee dhukkubsateef, hojii kee dhukkubsateef, hafuura kee dhukkubsateef, tajaajila kee dhukkubsateef, mul'ata kee dhukkubsateef deebii qaba Yesuus Kiristoos. Hin jiraachisa. Mucaan kee hin jiraata dhaqe akkuma ittiin jedhe dhimma kan keessa dhukkubsatee jiru, dhimma kan keessa wargamee jiru, dhimma keessa qorama keessa jiru deebisee jiraachisa gooftanii Yesuus Kiristoos. Har'a mucaa dhukkubsatu manaan qabdu taati. Jireenyi kee garuu dhukkubsataa ta'uu danda'a. Dinagdeen kee garuu dhukkubsatee jira ta'a. Amantiin kee garuu dhukkubsatee jira ta'a. Fayyaan kee garuu dhukkubsatee jira ta'a. Hafuurri kee garuu dhukkubsatee jira ta'a. Tajaajilli kee dhukkubsatee, mul'anni kee dhukkubsatee jira ta'a. Gaa'illi kee dhukkubsatee jira ta'a. Wanti kan kee ta'e dhukkubsatee jira ta'a. Amani jiraataa ta'a. Amani hin du'u. Amani hin badu. Amani iddootti siif deebi'a. Amani deebi'ee siif aaraa. Amani Waaqayyo waan dinqii hojjeta. Amani Waaqayyo waan ajaa'ibaa hin hojjeta. Waaqayyo gooftaan dinqii hojjeta. Namichi kun amanee dhaqee Waaqayyo waan dinqii hojjete. Dhukkuba gaafa jennu yookaan dhukkubsachuu gaafa jennu maal jechuudha? Dhukkubni kun maali? Dhukkubsachuun maali? Fakkeenyaaf dhukkubni keessi ijaarsa qaama namaa yookaan namni tokko dhukkubsate kan jennu keessi ijaarsa qaama isaa yoo jeeqame dhukkubsate jechuu dandeenya. Ijaarsi keessa qaama isaatii hojii idilee isaa hojjechuu yoo dhaabe dhukkubsate jechuu dandeenya. Xiinsammuun isaa, hawaasummaan isaa, qaamni isaa, hafuurri isaa jeeqamee jira yoo ta'e namni kun dhukkubsate jechuu dandeenya. Kutaan qaama tajaajila isaa guutuu kennaa hin jiru yoo ta'e, tajaajila isaa idilee kennaa hin jiru yoo ta'e kutaan qaama isaa namni kun dhukkubsate jechuu dandeenya. Walumaa galatti akka hubannaa konkootitti wanti xiinsammuu namaa, hafuura namaa, qaama namaa, hawaasummaa namaa, dinagdee namaa, jiruu fi jireenya namaa, nageenya namaa jeequ kamiin isaa dhukkuba jechuu dandeenya. Jireenya keessan hin jeeqa yoo ta'e dhukkuba jechuu dandeenya. Har'a waan tokko nan dubbadha. Wanti si rakkise, wanti tabbasitti ta'e, wanti ba'aasitti ta'e, wanti yaaddoositti ta'e, wanti si gaddisiisaa jiru, kan lafaatam hojjettu jiru, kan biyyatti dhiiftee dhufte, kan maatii kee keessa taa'ee jiru, maatii kee keessatti dhiiftee dhufte, kan amma mandara ammati jirtu jiru,
kan amma ollaa tammati jirtu jiru, kan amma kun onlaayinii kanarratti taa'ee si qoru humna gooftaa Yesuus Kiristoos sirraa haqa. Jijjiirameetu argitaati amani malee. Yeroo itti dhaqxu, yeroo itti adeemtu Waaqayyo gooftaan maccaa ulfina isaa mul'iseetu hunduu dinqiitee hunduu raajii ta'eetu argita. Amantiidhaan sagalee abdii fudhadhuuti, sagalee mo'ichaa fudhadhuuti, sagalee fayyinaa fudhadhuuti, sagalee jijjiiramaaf nagaa namaaf kennu fudhadhuuti itti dhaqi. Isa tabbasitti ta'e itti dhaqi. Namichi kun maal ta'e amaneetu dhaqe jedha. Amaneetu gara mucaasa isa dhukkubsatu dhaqe. Yeroo mana ga'u garuu mana yoo toon ga'in wanti hundumtuu jijjiiree dhukkubni sun bakka gadhiiseetu isa eege. Itti dhaqe. Itti dhaqe Waaqayyo harka keetti dabarsee kenna. Isa harka kee keessa galfachuu yaaddee dadhabde sana. Waaqayyo harka kee keessa galcha. Itti dhaqi Waaqayyo milkaa'ina siif kenna. Itti deemi Waaqayyo isa si rakkisu isa tabbasitti ta'e dura keetiin garagalcha. Itti dhaqi Waaqayyo si gammachiisa. Itti dhaqi Waaqayyo olaantummaa irratti siif kenna. Isa gadi si qabe, isa si'a cuuca irratti Waaqayyo olaantummaa si kenna. Galaana rakkinaa dura kee jiru sana hin ira amanii deemi ati. Lafa Waaqayyo siif akeeke, lafa abjuu keetitti deemi. Lafa abjuu keetiitii fi si jidduu qoramatu jira yoo ta'e, qoraatitu jira yoo ta'e, tulluutu jira yoo ta'e, galaanatu jira yoo ta'e, gufuutu kaa'amee jira yoo ta'e, kiyyootu diriirfamee jira yoo ta'e. Garuu abjuu kee bira ga'uun kan kee barbaachisaa ta'e yommuu argamutti amaniitti dhaqe. Humna Waaqayyoo, irree Waaqayyoo, jabina Waaqayyoo, oolchuu Waaqayyoo, of galchuu Waaqayyoo, fayyisuu Waaqayyoo amanii deemu. Waaqayyoo mo'icha sii kenna. Kan nama dhibu, hedduusaa kan nama ajaa'ibu. Namichi kun yeroo gara manaatti deebi'u, yeroo amanee dhaqutti osoo mana hin ga'in, osoo gara mana isaatiitti hin deebi'in karaa irratti hojjettoonni isaa fiiganii misraachoo qabatanii itti dhufan. Namichi maal godhaa jira? Amanee dhaqaa jira. Mucaan kee hin jiraata ittiin jedhamisen amanee dhaqaa jira. Otoo inni mana hin ga'in garuu hojjettoonni isaa fiiganii dhufanii ilmi kan kee du'a ooleera jedhaniin, ilmi kee jiraateera jedhaniin. Maal jedheen gooftaan Yesuus Kiristoos? Dhaqi ilmi kee hin jiraataa jedheen. Sa'aatinuma gooftaan Yesuus Kiristoos ilmi kee hin jiraata dhaqi ittiin jedhetti namichis amanee maal godhe? Amanee dhaqe jedha. Yeroodhuma namichi dubbicha fudhatee miilla isaa si'uma tokkicha buqqisee gara mana isaatiitti tarkaanfachuudhaaf jalqabutti sagaleen dursee mana isaa qaqqabe. Sagaleen dursee dubbiin gooftaan Yesuus Kiristoos dubbatee fi inni amane kun dursee mana isaa seenee dhukkuba mucaasaarraa godaansise jechuudha. Dhukkuba mucaasaarraa buqqise, mucaasaa keessaa buqqise, nagaa mucaasaa deebise dubbii Waaqa jiraata. Osoo adeemaa jirtu, osoo karaa jirtu, osoo bira hin gahin sagalee misraachoo dhaga'uudhaaf jirtan sodaatin. Dhimmi kun barbaachisaadha. Dhimmi kun jireenya koo, dhimmi kun jiruu koo, dhimmi kun bultoo koo, dhimmi kun gaa'ila koo, dhimmi kun guddina koo baay'ee murteessadha. Garuu akkas ta'ee jira, garuu akkana ta'ee jira jetta yoo ta'e sagalee Waaqayyoon dubbataa jira. Amani. Waaqayyo mo'icha sii kenna amanii itti deemi. Waaqayyo milkaa'ina sii kenna amanii itti deemi. Dhimma itti deemtu dhimma wangeela Waaqayyoo deeggaru haa ta'u malee, dhimma itti deemtu dhimma hafuuraa wajjin kan faallessine hin ta'in malee, dhimma itti deemtu dhimma Waaqayyoof ulfina siif mo'icha saba biraatiif qulqullina haa ta'u malee, dhimma qajeelaa haa ta'u malee, dhimma gaarii haa ta'u malee, nama miidhuuf hin ta'in malee, gaarummaa of keessaa qabaatu malee, amanii deemi Waaqayyo mo'icha siif kenna. Mucaan kee hin jiraata ittiin jedhe, mucaan isaa hin jiraate. Sa'aatinuma Yesuus Kiristoos itti dubbateetti fayyinni mana namicha kanaa gale. Gooftaan namichi sunis maal jedhe? Yeroo hojjettoonni isaa dhufanii mucaan kee jiraatee irratti hin jedhan sa'aatii meeqaffaatti yoomi jennaan kaleessa sa'aatii torbaffaatti ittiin jedhan. Kana maaliif gaafate? Sa'aatii Yesuus Kiristoos dubbatee wajjin wal qabachuu isaa mirkaneeffachuuf. Yeroodhuma sanatti sa'aatii Yesuus Kiristoos dubbatee fi namichi kun amaneetti fayyinni mucaaf akka ta'e mirkaneeffate. Gammadaa utaalaa gali yeroo galu mucaan isaa fayyee ka'e. Mucaa dhukkubsatee du'aaf ka'e. Mucaa ilaalaa kiiloomeetira 16 deeme. Kiiloomeetira 16 jechuun lafa sa'aatii 3 olii deeme miilla isaati. Amma akka mucaan isaa dhukkubsate hubadha. Mana qorichaa deeme lafa baay'ee deemeera. Garuu furmaata dhabe. Yesuus bira furmaanni jira jedheetu amanee dhaqe. Namni kun ammaanyii miti jaalala Yesuus qabaatee miti rakkoo isaarraa furamuu dhaqe. Erga dhaqee Yesuusin amane malee jechuudha. Mucaa du'a ga'eedha jechuudha. Sagaleen gooftaa Yesuus Kiristoos keessaa ba'e garuu lubbuutti deebise. Amantiin namicha kanaa garuu hin fayyise. Egaa ati asii amma sagalee dhageessa.
dhimmi mana kee jiru Waaqayyo gooftaan maccaa akka inni furamu dhimma kee irratti ajajan baasa. Rakkoon gaa'ila kee keessa jiru, rakkoon waajjira kee keessa jiru, rakkoon mana jireenya keetii jiru, rakkoon biyya ati keessa jirtu jiru, rakkoon biyya kan kee maatii kan kee keessa jiru, as biyya lafati jirtu, mandaraati jirtu, maatii ati keessa jirtu. Iddoo ati amma tajaajilaa jirtu hin furamaati amanii deemi. Waaqayyo furmaata kennaan sodaatiin hin shakkin. Dhimmi koo ammaa kaasee furama jedhimee dhimmi koo sa'aatinuma kanaa kaasee furama. Nana mana Waaqayyo hin fura. Nana mana Waaqayyo dhimma koo jidduu naa gala. Nana mana Waaqayyo ulfina isaa hin mul'isa. Nana mana Waaqayyo mo'icha naa kenna. Nana mana dhimmi koo hin badu jedhimee haleluuyaa raalaa baachee kaapoorraa. Anis sinan jedha amanii dhaqe sa'aatii kanaa kaasee Waaqayyo dinqii hojjeta. Inni abdii itti kutatti abdii horata. Inni tindu'a jetteen jiraata. Inni bade jetteen gala. Inni kufee jetteen ka'a. Inni kana booddee dhukkubsateera kana booddee bakka du'atu eeggata jette jiraataa ta'a. Hin qabuun nati jette duwwaan keen guuta. Hir'uun keen guuta. Qaawwi keen duuda. Cheela raabaachi kappoorraa badii bigaasseet reelebedi. Kana booda on danda'u. Kana booda hin jiru nati jetteetti abdii kutatte jiraataa ta'a. Amanii deemi. Amanii itti deemi. Amanii itti deemi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amanii deemi. Waaqayyo waan hojjetu qaba amanii itti deemi. Yaa nama shakkaa jirtu. Yaa nama sodaataa jirtu. Yaa nama yaadda'aa jirtu. Yaa nama fuulduratti deemu jalqabdee amma duubatti deebi'aa jirtu. Jireenyi kee mucucaataa. Mul'anni kee mucucaannaa keessa jiru. Amanii deemi. Amanii deemi Waaqayyo dinqii hojjeta. Guyyaa kana kaasee Waaqayyo raajii hojjeta. Guyyaa kana kaasee Waaqayyo waan ajaa'ibaa hojjeta. Waaqayyo afaan kee kolfaan guuta. Waaqayyo arraba kee ililleen guuta. Waaqayyo keessoo kee gammachuun guuta. Hin sodaatin Waaqayyo wajjin hin ta'a. Dubbii Waaqayyo distaansiin hin daangessu. Ilaa garaagarummaa kiiloomeetira 16 ture. Sa'aatii gooftaa Yesuus Kiristoos dubbateef dubbichi qilleensa irra dhaqee dhukkuba mucicharra jiru rukutee keessaa buqqise. Annifatama walirraa fagoo jirra. Garuu dubbiin sagalee Waaqayyo distaansiidhaan hin daangeffamu. Sagalee Waaqayyo iddoo hundumatti hojjeta. Maqaa Yesuusin dhukkubni si rakkisaa jiru buqqa'u. Ameen jedhi fudhadhu. Maqaa Yesuusin nama si rakkise sirraa argutam. Inni si boochisaa jiru sirraa argutam. Inni abdii si kutachiisaa jiru sirraa argutam. Lafa yaada keetii qaqqabi. Abjuun kee haa dhugoomu. Kaayyoon kee galma siif haa ga'u. Karoorri kee galma siif haa ga'u. Gara maasii bal'aatti bahe. Gara dirree bal'aatti bahe. Gara ulfinaatti bahe. Isa yaaddofte kanaan maqaa Yesuusin hin liqinfamin. Lafa yaaddi qaqqabi. Lafa abjootti qaqqabi. Isa ofirratti jibbitu ofirraa dhabi. Dhukkubni kun si keessaa buqqa'u. Sodaan kun si keessaa buqqa'u. Yaadduun kun si keessaa buqqa'u. Kisaarummaan jireenya kee irraa harkutamu. Gaddi jireenya kee irraa harkutamu. Ameen jedhii fudhadhu siif ta'a. Ameen jedhii fudhadhu siif ta'a. Ameen jedhii fudhadhu siif ta'a. Gara maasii bal'aatti bahe. Qarmii guuruu keessaa bahe. Haadha biyyaa ta'e. Haadha jiruu ta'e. Siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hin sodaatin bahi maqaa gooftaa maccati Waaqayyo dinqii hojjeta. Guyyaa har'aatii kaasi sa'aatii har'aa kaasi mul'ata haaraatiin tarkaanfadhu. Waa'ee gaa'ila keetiif hin sodaatin. Waa'ee jiruu keetiif hin sodaatin. Waa'ee dinagdee keetiif hin sodaatin. Waa'ee biizinasii keetiif hin sodaatin. Waa'ee tajaajila keetiif hin sodaatin. Dubbii Waaqayyo amani. Mataa malee eegeen taatu nisiin jedhe Waaqayyo hin godha. Mataa malee eegeen taatu jedhameera. Ani mataa malee eegeen ta'u jedhi. Ofirratti raaji. Gadaantummaa ofirratti hin dubbatin. Salphina ofirratti hin dubbatin. Waaqayyo immoo dinqii hojjetee si agarsiisa. Ta'eera maqaa Yesuusin. Waan sodaattan sana amanaatti deema. Waaqayyo milkaa'ina isiniif kenna. Shaaloom. Eebbifamaa guddaan isin jaalladha. Tajaajila koo guyyaa har'a akkanumaan hin goolamu. Sagalee kanarra deebi'ee amantiin dhaggeeffadhaa. Dhimma keessa hojii walitti firoomsaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyo immoo dinqii hojjetee isin agarsiisa. Boriitu dhugaa baatu taatu. Eebbifamaa baay'een isin jaalladhaa. Obdi miidiyaa YouTube irratti subscribe gochuu fi hordofuu sagantaa darbu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan guddisee kan isin jaalladhu.